waan moo hundaafuu yaabdi Aywa. baay'ee galatoomi baay'ee na wajjin rakkatte qarqaarinii cinaa taa'ee maal jennaan ishiin karaa argatte gaaddisee kana kan guduraan gootee hin beekne godhinaan jette kanarraan immoo halkan marada daa'ima bu'aa bultee ofishiiti fataa itti raftee ani immoo daa'ima ishiitiin wajjin aangoliin na baxabbatamtee maal qabaan Ani itti maasii. maalitti taa boru arra itti himtu hoo boru dhiiste boruudhaan akkasumatti itti fufti ani immoo kana hin danda'u beellee ani waan nama argadhe nama dhabnan yaada kiyyamaa gochuu hin danda'u carraakooti qoymaan jettareet kan Ashama harka fuunee daawwattotaa fi hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata rabbii jiraanis kunoo galata rabbii egaa daawwattoota keenya arra piraankii ajaa'ibaa tan abdirratti dalagaafanii piraankii ati dalagdu maali yoonaan jettan kalee galgala abdiin nawaameetuma caaltuudhaa fi qarqaarii caaltuudhaa waan tokko qarqaadiini naan jedhee rakkoon qabu anis duraan qarqaaratan jira rakkoon qabu nan qarqaaree dheetuman biraa deemee tureeni caaltuun hin beektu deessee cisteerti namni dahee kun immoo qarqaarsa barbaada kana hin beektu sinis kanaafummaan rakkoon qabu ishee dheetuman us jedhee biraa deemee anillee dhuga dubbachuuf qannan qarqaara rakkoon qabu galgala summaan seerumaan rafee intuu wajnatti wajne garuu an sobeetan yaabdii heeda akkana naan jettaa yeroo hunda deemi qarqaarii naan jettaa dhaqee qarqaaree garuu halkan madada mucoonis natti yaa bultee daa'imti iyyumaa bultee caaltuun immoo hin raftee dadhabdee ani daa'ima qabadhe tan bulee tanii kalee na dhukkubdee jedhaanii ani waan akkanatti kalee na dhukkubdee sanuu namni waan duuf hin qabu ani kanaafuu ani oromoo wayii ilaaleellee ani na qarqaaraadha rakkadheen jira akkam gochuu hin danda'a maaloo na qarqaara na cinaa taa'ee tan anillee bahaa nan ba'a mana kanaan nan deemaa malee akkanatti duu hin qabu tuma ijaan argu duu hin qabu jedhee tan maal jedhee jira mitilee itti daddabalee waan jiruuf waan hin jirre walitti mammakeetumaan itti himee waan inni jedhu walumaan daawwattoota keenyaa hin naaramuu ofitti gaddamoo maal jedha lakkata kan jedhu sana walumaan daawwattotaa fi hordoftoota keenya hanga dhuma sagantaa keenya nu hordofaa. What's up? Mali. Huh? Malam godare. What? Ano? Waan moo hundaafuu yaabdi Aywa. baay'ee galatoomi baay'ee na wajjin rakkatte Aywa. baay'ee na qarqarte baay'ee na cinaa taate Aywa. kanaafuu galatoomis sin jechaa jira ammaa Maaliif jajjabsareeffa? maala caccabsaree sirreessaan jira Maaliif? nan deema kaa bakka deemuun qaba hay Maal taate? maal taate kan goote Gadhiisii argineeti. Yaabdi Laala gadhiisii argineeti. Maal dura natti? qoyshi gadhiisi kana sittan hima sitti himatu manni wal sirreeffadha Maal? inni maali kan waan gootu hin beektaa miti silaa Maal godhu? maal godheetta kan gootu gochaatuma kan jettu jechaatuma maal godhe naan jetta usuma jettee Laala maal taate? maal taate maayini reesilaa binoo yaabdeen hin dandeenye Kana kana waan akkanaa gaa kan bulchite nagaa na oolchee maal suusi ganama waan akkanaa. jedhe inuman jedha yeroo hundi inuman jedha garuu yaabdeen hin dandeenye kan akkanaa kan waan akkanaa kan hin danda'an Maali eessa deemu? eessaniin ta'uu jechuudha maal yaabdii kun dhugaa dubbachuudhaaf ani kaleen dhukkubaa jirtis hin jechaa jira Kalee maaltu si taate? Maal taate? eeda akkanatti mucoo baachaa buleen mucoo caaltuudha Caaltuu ta'e na ta'u. Maal ati taate yoo tintee baate? ati qarqaarin ishii cinaa taa'ee qarqaarinii maal jettan ishiin karaa argatte kana godhe gaaddisee kana godhe ani halkan madarra rafaan bulan duun qabaare Laala natti nimtuure maaliif uffata jirtu? maal sitti miraa ati wayi fuulaaf makaatee miti kan kan jetteet Ani gaaddisee gattaa iduu. maalan gadi ta'an maafan gadi ta'an hol Gaaddisee maal taate? maal taatee maal jechuudha qoyaabdi duun qabaan Ani yaani isin hin jenne barsiin jedhe malee. Ani yeroo tokko yoo waan isin barbaadde gargaarii yaani deettuudha siin jedhe malee yaani dirqama gargaarii siin jedhe. Dursumsaatu gargaaraan jiran haa ta'uti immoo asitti dabalataa qarqaarinii cinaa taa'ee maal jennaan ishiin karaa argatte gaaddisee kan guduraan gootee hin beekne godhinaan jette kanarraan immoo halkan marada daa'ima bu'aa bultee ofishiiti fataa itti raftee ani immoo daa'ima ishiitiin wajjin aangoliin na baxabbatamtee maal daan qabaan ani saratanyaadha moo itti naqatartee qoyate. Laala yoomiin jedhe. Yoomi maal heeda akkam madada rafaan bulleen hay. Laa ani akkasiin hin jenne bara.
Si an gaaddisee akkasiin jenneen. Qoyaati hin jedhu. Alaala an dhageeffadhu ka awwaan jedhe kanaa barnam tokko dhageenne. Ani yaani nasu yaa obbolummaati samuu eessatti du'aan anaaf si malee namni biraa jira. Jira jedhe. Maal beekoo duraan walitti himattan hundee. Dhugaa rabbi nam tokko. Kudha lafa kaatee miti kaayee lakkii gaaddiseen usuma itti teessisilaa kanaafuu naa qarqaartu garuu duraan asinumaan qarqaraa jedhan waan inni ishiin gottee tulfaate sana numan cinaa taa'aa ture ati immoo itti dabalata akkana jennaan halkan madada daa'ima ishee baachaan bulee ishee ofishiti riba nagaa laftee anaan guliin na baxabbatamee daa'imti ani maal gochuun danda'a kan. Gaaddisee rabbi jedhe wallaahi nama tokkoon akkas hin jedhe dhugaa rabbi. Dhugaa waaqaan. Abdii ati hin kufalta. Ani gubadhee tanaa saa jiraati maaltu si kufalchisaa maan bu'aa kanatti si gammachisee. La saniyyuu an saniifi miti kawannaa jedhaa jiru. Akka waan anii fi si waliin mari'annee godhaartaa baatan. Ishi maal jechuun qabareen ishi du'u ituma argaa jiru du'u. Ammaan sin jedhe ati filima laalaa kun filima laa yaani yeroo isii rakkatte filima laaluu dhiisiti yeroo isii waa barbaadde gargaarii sin jedhe ba. Firakeetiin sin jedhe malee. Filmi laaluu dhufta malee mi'aan kana hojjechaa oolu argaan jirtu ati natti fakkaataa jira. Sitti mul'atu miti kana hojjechaa jiru sun si xaba sitti fakkaata natti fakkaata. Laa dhugaa waan arginu jiru maal taasisa. Waan arginu jiru takkam hojjechaa jirtu jechaa jirtaati. La ni akka gargaartuu ni beeka. Yani amma eda maaliif taa'aa bultare maa kaasteettiin kennatu wayii daa'ima eeggasitti. Raftii nama rafeetta akkamittaan kennan of gattee laatti anaas yoo daa'ima wajjin uwwechaa tan bulan hol. Maal gochuun qabaani kana immoo hin danda'an cinqee akkana kana hin dandeenye ati kan isii waliin rakkattu badiin kiyya maali natti. Seetu jedhee kana hunda sababii kanaati mana kana hin jiru ishiin hin jirti akka ati jetteeni bakka karaa argatte kana godhi sana godhi naan jette ani du'uun qabaani ol. Gaaddisee akkasitti dongorte gattaa. Akkan siin. Ani indogogoree humaa indogogoree. Yaa akki fedha kan keessi hin jire. Uffata miccinaa jetti ani uffata micca maal sana nan hojjedha kana nan hojjedha maal jechuudha. Uffata lama sin jetti. Uffata miccimee uffata tana naa micci takka uffata lama naa micci kan daa'ima qofa naan jetti madad masaa gadi yaasti maal jechuudhaan. Kalaas amma booda ana itti mataa kalaas. Ati timtus kaane akkamtan jiraachuu dandaati. Oo timti ati guyyaa maddaan mana hin ooltuan. Anaaf ishii bichaa qaqqee kana keessatti bulaa miti. Kanaafuu ani maal jettan sheemina qabaan safuudha kuni. Kana godhee waan jetti toleen jedhan kan ani immoo hin danda'u waan akkanaa kana. Cinqii akkanaa dadhabanu. Qoyaa ishee ati kana hunda jechuun ni baatte akkuma duraanii sana waan hin danda'u sana qarqaara nan dhiisa. Ani waan takka isiin dubbadhee illee jiru itti illee hin dubbanne dhugaa sitti maali. Maal jedhetti dubbanne? Ergatti hin dubbanne silaayi ishuma gaafachuu hin dandeessa. Ishumatu lafaa ka'ee maal naan jette abdii illee rakkoon qabu si haa qarqaartu si cinaa taatu waan immoo hunda akka feetetti gaafadhu akkuma obboleettii keetitti naan jedhee maal naan jette akkas hin jedhee ishii rakkoon qabu irratti maal hojjedha kaarree hol. Ana tokkas jedheen? Sumatu jedhee naati jettu malee lafaa kaatee hin jettu kaasheen. Laani dhugaa ammafti sirraa qabaa si gaaddise. Qaani maal tan beekaree ani anuume waa wallaaletan bakka giraana gabbaanaa nan baa'uunaa hojjee jedhe kaan. Ija kanaan mee bakka ishee sontaan namni biraa soo dhufe ekaleedha hojjedhu naan jettaa nan hojjedha maalan godhareen uma gochuu hin danda'ani. Maal taasisa? Ani yaakii ani siin hin jenne siin jedhee jedhaa raba. Atama dhossaadhaan waa wayii naan hin jettu. Dhossaadhaan abdii waan akkana ta'in hoonaan jette yaakii maal ta'e nama siin galu? Siin galu miti mee. Ani waan jiru sitti dubbachaa jira ani kana hin danda'u bakka kalaas nan ba'a nan deemaani. Hin dandeettu mure? Taa'e. Ani itti maasii. Maalitti taa boru arra itti himtu woo boru dhiiste boruudhaan akkasumatti itti fufti. Ani immoo kana hin danda'u beellee ani waan nama argadhe nama dhabnaan yaada kiyyamaa gochuu hin danda'u carraakooti. Qoy maal jette reeti kan. Argine gattaa argine. Gattaa gaaddise hin ta'u gattaa. Nadhisi abdii dhugaa rabbii ani nadhisi. Gati hin deempeessaa yoo gaddu. Inni maal adduun qabaree anas taa'ee hol. Moo saraateen akka ta'e birrii naa kaffalaa jirti moo akkam. Abboon itti maatiin gargaarii taa'e kalaas. Maal jedhan taasila halkanii guyyaa kootu kana godhe gaaddisee kootu mee kana godhe haa maal jechuudha. Siin hin jettu amma boodaa siin jedhaa jira bara. Mana sirraa dhoogaa siin jedhee. Maal jettan lakkii mucoonni hin dadhabee ani siin hojjedhu siin jette jettaa moo maal jettan kan ishee. Lakka siin jedhu. Yaani mujaajoo uummati xiqqoo gargaartu malee waan hunda akkasin gargaareedhaan kaa maal godhe. Mee maal jedhaan ta'a. Kan takka hojjetamee hin beekne hojjaa ulfaata hojjedhu naan jette ishii maal jechuudha kun. Itti maa siin jedhee meena. ani lakki ani intini minis hollaa keetni sababi kiyya waliin lolin ani bawu wayya lakki. La in bayni gargaarin taa'e. In bayni gargaarin taa'e maan ree akkamta kana jetta duraani na qarqasi haa qarqartu rakkoo qabu jettee taati. Ansi jedhi ladha annabseeteetiin akka dhossaati sitti mi bargaaddise ani dhossaan si wajjinaa see bar.
Ani yeroo fiilmii ilaalturra yeroo takka takka siin jedhe yeroo sana yeroo takka takka bakka kophaa ta'etu gargaarii siin jedhe malee waan biraa siin jedhe. Yeroo tokko tokko sun kun ayyaara saatii madadaa hojjechaa oolee bulaani maal jettaa? Wata kan gargaara hin taa'e kanaas kan waan ture kanaan waan ta'e miree taa'e hin gargaarin achi illee dhageen ana itti maal jechuudhaan gargaarin jechuun silaa isheen na waamtee kootu maaloo naan jette ana akkamittiin us jedhaan ani ishii. Ana itti maasiin jedhee kanaas. Maal jettaan? Mo'attiin cinqiin jedhaan kanaas itti waamame mo'attiin cinqinii jedhaan. Walloltu kaa sababii kee walloluudhaaf anatti qabattee mucoon tuni wallaa wajjin walitti nanaqqee jechuudha booda. Ani kanan beeku? Alaa an kanan jedhuuti ati maal rakkatte ati amma sababa namaatiif jecha maal kanaa baatee ni egaa? Hin ta'u gaaddiseedha. Maal gochuun qaba ishii? Wanni gochuu qabdu. Yeroo dandeette gargaari waan dandeette waan dadhabeera jedhee. Umati dubbiin anillee hin gaafadhu mire hin gaafadhu akka hin gaafadhu feetu mire hin gaafadhu dhugama sheemin nama qaba. Anamma si gammachiisuu akka jedhe malee sheemin nama qaba. Yoo si kootu kana dalagisiin jette ka dandeettu dalagiif ka dadhabde immoo dadhabee jira boorsii dalagaa jedhee. Lakkeen kana hundarraan deemu naa wayyaa fedhu ani bakka hin dandeenye waan akkanaa kana amma ati waan ati mana jirtu malee ati jiraachuu baattee bakka wajjaan takka tolu naaf hin hojjedhu naan jette. Ani maal boo ani kana hundarraan kana waan akkanaa kana beekan keessaan qabu. Ama teetti ture. Sattan ta'a maafan ta'a ol. Gaaddisee maal taate afaan Oromoo oka dhageettu afaan namaan dhageettamu taate sitti meera. Mana kana balbala ta'an baatee jennaan walola dhugaa seenaa. Ishee. Bakka ishiin jedhe bakka. Qoy kaana dhaqe. Yoo ittiin dhageeffatu yookaan immoo yoo isin kana dara isin jette waa ka dandeettu daladdeefi ka dadhabde borsii dalagattaa. Yookaan immoo afaan ofiitti itti hima. Kanas taa'e kan jettu taanaan garuu ani ishee waan takka godhinaan jennaan ani sirraan bu'u. Laatti qote qoolee taatu gargaare. Lamuush gudurdaa dhageeffatu qaba. Ila akka abdii dhooggalee kan jennu. Ambarri rakkadhee yaa fi gaaddisee. Yoo isii gargaaru ati waan biraa naan jette. Yoo isii waan naattu isii waan biraa naan jette. Akka akkas hin jenne waan dandeettu gargaare. Si gara waan dadhabde immoo. Waan hin taane taanaan garuu hin godhufan nu jedhu. Waan hin taane taanaan hin godhiniif. Kanas maqaa egaa daawwattoota keenya akkuma agartanii jirtu waan inni jechaa ture yaada inni dubbatatee argitanii jirtu ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani caaltuu wajjinis akkana rakkadhee halkan madadaa afaan bullee maal kan jedhan ani sobeetan jira akkuma isinitti hime san sobaanin jedhe ani nagumaan mana kiyya rafaa jira kunooyi garuu ani sobeetan isaa maal akka jedhu yaaduma waan jechiin afaanii baafatu ilaaluudhumaaf akkas jejjera tureyyuu dhugaa dubbachuuf anaaf caaltuun waan mata akka kanas naa godhinaan jettus jirtu saatu akkamitti naan jettis miti ani yaaduma kiyya fedhuma kiyyaan hojjedha ishinis fedhuma ishitoo fedhii qabaattee naan jette malee dirqamaan godhinaan hin jenne garuu ani akkam gara kam goora laata kan jedhu san gara caaltuu gorammoo gara kiyya gorammoo kan jedhu san inni garuu nu lamaan jidduutti rakkate tokko caaltuu wajjinis walloluun fedhu ollaa isaati. Lammata ammoo ana wajjinis immoo walloluu feenee garuu jidduu sana keessatti cinqii hamaa keessa jira. Anis immoo akka kana ta'uu kan ture kan fedhii kiyya piraankiin kiyyas garuu naaf ta'ee jira naa milkaa'ee jira. Egaa daawwattoota keenya akkanas nin jedha wanuma hundaafuu ani dhifama nan gaafadhaan booda ammallee ta'uu baatus amma ittiin himu akka malee haaree deemee jira. Warra viidiyoo jaallattan laayik sheer saskiraayib godhadha. Koomentis yaada keessan barreeffadhaadha. Kanaaf nagaan naa tura. Ciao.